mata dureen irraa isiniif qabadhee dhufee mata duree kaayiniidha. Yeroo darbe mata duree kaayiniif nishtii kana isiniif kaaseen ture garaagarummaa kaayiniif nishtii gidduu jiru. Kaayiniif nishtiin akkuma yeroo darbe dubbadhee jechoota sobsiisuudhaaf, himoota sobsiisuudhaaf, haalessuudhaaf kan inni fayyadamnu yoo ta'u, akkuma afaan Oromoo keessatti hin ta'u, miti, hin kan inni jennu, afaan Jarmanii keessatti immoo kaayinii fi nishtii fayyadamna. Garuu yeroo hunda kaayinii fayyadamnu, yeroo hunda nishtii hin fayyadamnu. Kaayiniif nishtii adda addummaa isaanii adda baasanii kan nutti agarsiisan hima sana keessatti caasaa hima sanaa irratti hundoofneedha jechuudha. Nishtii kan nuun fayyadamnu adjektiivii, veerbiidhaa fi adveerbiidhaafidha kan nuun fayyadamnu. Akkuma kana kaayinii kan nuun fayyadamnu immoo maqaa yookaan naawun kan nuun jennu kana sobsiisuufidha kan nuun fayyadamnu jechuudha. Kanaaf mata duree irraa ituu hin eegaliin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabskraayibii godhaa. Akkasuma namoota barbaadaniif illee sheerii godhaa. Chaanaalii kana irratti kan inni isiniif dhiyeessu afaan Jarmanii, keessumaa giraamerii namoota yeroo jalqabaaf afaan Jarmanii barachaa jiranitti hin cima jedhee kan hin yaade afaan Oromoodhaan haala salphaadhaan isiniif dhiyeessuun kan yaaledha. Kanaafiyyuu sabskraayibii godhaa, maatii ta'aa, na duuba ta'aan isiniin jedha. Itti fufnu mata duree keenya har'a. Kanaafuu kaayinii kan nuun fayyadamnu maqaa keessatti erga ta'eeti. Kaayiniin kun haalota adda addaanidha kan inni dhufu. Kaayinee ta'uu danda'a, kaayineen ta'uu danda'a, kaayinem, kaayineer, kaayines. Maxxantuu dhumaa kana yoo agartan, maxxantuun dhumaa kun keezii fi jenderii irratti hundaa'edha kan inni jijjiirame. Keeziin maalidha kan jedhuu fi namoonni baay'ee beektu keez jechuun yookiin noominaatiivii yookiin akkuzaatiivii yookiin daatiivii fi jeenitiiviidha. Jender kan nuun jennu immoo yeroo darbee isiniif dubbadheen ture maaskuliinii, feeminiinii fi niwutiraalii yookaan immoo pirulaar kan nuun jennu immoo wantoota lamaaf isaa ol ta'an pirulaar kan jedhuudhaan fayyadamna jechuudha. Kanaafuu erga jenderiif keezii irratti hundaa'a ta'eetii maxxantuun dhumaa kun tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Kanaaf noominaatiivii keessatti yoo jechi sun maaskuliiniidha ta'e kaayiniidha maxxantuun dhumaan qabu. Feeminiinii keessatti kaayineedha ee dabalataa. Niwutiraalii keessatti kaayin, pirulaalii keessatti kaayineedha. Noominaatiivii kana keessatti yoo ilaaltan feeminiinii fi pirulaalii duwwaatu ee dabalataa jechuudha. Niwutiraalii fi maaskuliin akkuma jiruttidha. Akkuzaatiivii keessatti immoo maaskuliiniin en dabalataa, kaayineen feeminiinii keessatti akkuma jiruttidha. Wal fakkaata noominaatiivii waliin. Niwutiraaliinis hin jijjiiramu, pirulaalii keessattis hin jijjiiramu, ee dabalataa jechuudha. Kanaaf kan daatiivii fi kan jenitiivii irra keessan isinitti mamalee mata duree keenya miti. Namoota sadarkaa A1 irra jirtaniif daatiivii fi jenitiiviin kun isin ilaallatu. Amma kan nuyi ilaallu noominaatiivii fi akkuzaatiiviidha jechuudha. Kanaafuu tokko tokkoon fakkeenya waliin ilaallaa akkamitti noominaatiivii keessattii fi akkuzaatiivii keessatti fayyadamuu akka dandeenyu jechuudha. Kanaafuu kaayinii maqaa irratti hundoofnee adda baasna erga jenneeti. Maqaan kun immoo saala qabaa. Maaskuliinii, feeminiinii fi niwutiraalii akkuma jennu. Kanaafuu fakkeenyota maqaalee isiniif kaa'een jira. Der Hund, die Katze, das Kind, die Busche. Kanarraa maal hubattu? Der maaskuliiniidha, die feeminiiniidha, daasiin niwutiraaliidha, die Busche kan nuun jennu kun pirulaaliidha. Kitaaba tokkoof kitaaba yoo ta'e lamaa oliidhaaf immoo kitaabolee akkuma nuun jennu. Afaan Jarmanii keessatti das Buch inni jedhu kuni gaafa pirulaarii ta'u die Busherii ta'a jechuudha. Jechoota afaan Jarmanii keessatti pirulaarii ta'aniif yeroo hunda die fayyadamna. Akkuma kana artiikilii isaanii kan nuun fayyadamnu immoo ein Hund, der Hund, ein Hund, die Katze, eine Katze, das Kind, ein Kind. Einiin kun kan nuun fayyadamnu wantoota tokko dhiyaatan yoo fakkeenyaaf ein Hund kan nuun jennu saree tokko, eine Katze, adurree tokko, ein Kind, mucaa tokkodha. Kanaafuu die Busherii keessatti
wantoota lamaa ol ta'anii fi aynii fi aynee hin fayyadamnu. Kanaaf bakka kana bakka duwwaadha kan inni kaa'e asitti. Kanaafuu maqaalee erga akkasitti adda adda baasneeti keezii noominaatiivii keessatti fakkeenya kaayinii fayyadamnee jechoota ijaarraa jechuudha. Tokko tokkoon ilaalla. Fakkeenyaaf kaayin hund. Kaayin hund jechuun hiikisaa saree miti jechuudha. Kaayine kaatsee adurree miti. Kaayin kiint mucaa miti. Kaayine bushaa kitaabolee miti. Asitti maaliif maxxantuu akka nuun hin fayyadamne hubachuun isiniif salphata jedhee yaada. Maaliif gabatee gararraa isiniif kaa'e kana irratti ilaaluu dandeessu. Asirratti hundi kan nuun jennu erga maaskuliinii ta'eeti keezii noominaatiivii mo'aasaa jirra waan ta'eef noominaatiivii fi maaskuliinii jala deemtanii yoo ilaaltan yoo ta'e noominaatiif maaskuliin kaayinii kana agartu. Kanaafuu kaayinii kana eessatti fayyadamne kunooti. Kaayin hund. Kaayine kaatsee. Kaatseen adurreedha. Adurreen feeminiiniidha. Dikaatsee jenneerraa akkuma kana dikaatseen feeminiinii erga ta'eeti noominaatiif keezii jala gaafa deemnu feeminiin noominaatiif kaayinee ii tokko dabalatee jechuudha dhumarratti. Kanaaf ii tokko as keenye. Warra kanaafis akkuma kana kaayin kiint niwutiraaliidha. Kaayinee bushaa pirulaaliidha. Ii dabalataa jechuudha. Noominaatiivii keessatti erga akkas ta'eeti akkuzaatiivii keessatti immoo akkam akka ta'e ilaalla. Akkuzaatiivii keessattis fakkeenyota kan ta'an kanneen akka leerer, saayit, bugoot, firooyindee kan jedhu isiniif kaa'eera. Leeler jechuun barsiisaadha. Barsiisaa dhiiraa jechuudha. Barsiisaan dhiiraa maaskuliiniidha. Saayit jechuun yeroo jechuudha. Yeroon feeminiiniidha. Daas bugoot daabboo niwutiraaliidha. Firooyindee hiriyoota. Hiriyaa otoo hin taane hiriyoota lamaa ol pirulaaliidha. Kanaafuu tokko tokkoon gaafa fayyadamnu ayin leerar barsiisaa tokko, ayin saayit yeroo tokko, ayin bugoot daabboo tokko jechuudha. Kanaaf fakkeenyota isaanii immoo haa ilaallu. Fakkeenyota akkuzaatiivii keessaa fakkeenyaaf ishzehee kaayineen leerar. Ani barsiisaa hin agarre. Ishzehee kaayineen leerar. Asirratti yoo ilaalle maaskuliiniidha leerariin inneerraa. Asitti immoo akkuzaatiivii fayyadamaa jirra. Kanaafuu en dabalate. Maaliif en dabalatee kan jedhu mirkaneessuu yoo barbaaddan gararraa gabateen isiniif kaa'ee bukkee dhuftu jechuudha. Kanaaf maaskuliinii leerarii erga ta'eeti akkuzaatiivii ilaalaarraa kaayineniidha jechuudha kunoo asitti. En. Kanaaf en fayyadamne jechuudha bakka kanatti. Lammaffaa ishaabe kaayinet saayit. Ani yeroo hin qabu. Yeroon feeminiiniidha jenneerra. Kanaaf feeminiinii erga ta'eeti yeroon akkuzaatiivii keessatti feeminiiniin maal dabalataa dhumarratti ii dabalataa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti kaayinet saayit jennee jechuudha. Ishaabe kaayinet saayit. Kanaaf kana erga kanatti jenneeti isinii galuu mirkaneessuudhaaf gaaffii muraasa isiniif qopheesseen jira. Gaaffii kana iskiriinshuutii yoo gootanii yookiin barreeffatanii shaakaluu dandeessu. Gaaffii kana deebisuudhaaf akka isiniif salphatutti keezii isaa fi jenderii isaa adda baasee isiniif kaa'een jira. Fakkeenyaaf aawutoon makiinaadha. Niwutiraaliidha. Daas aawutoodha. Keeziin kun immoo akkuzaatiiviidha. Erga niwutiraaliif akkuzaatiivii ta'eeti gararraa kana gabatee bukkee dhuftu niwutiraal akkuzaatiiv. Niwutiraal akkuzaatiivii kaayiniidha jechuudha kunoo bakka kanatti. Sarara lammaffaa irratti akkuzaatiivii qabna. Bakka kanaa niwutiraalii qabna. Kaayinii fayyadamna. Kanaafuu bakka duwwaa kana gidduutti kan inni nuun guunnu ishaabe kaayin aawutoo ta'a jechuudha. Akkuma kanatti fakkeenyota sana naa guuttu. Fakkeenya tokkoon isinii dabalaa isa kaan ofii keessaniitii hojjettu. Daas iist bakka duwwaa kaatsee. Kaatsee maalidha jenne gararraa kanatti feeminiiniidha jennee dubbannee turre miti. Kanaafuu kaatseen feeminiinii erga ta'eeti kunoo bakka kanatti feeminiiniidha isinii kaa'een jira. Keezichi immoo noominaatiiviidha. Bakka kanatti noominaatiivii kamtu noominaatiiviidha kamtu akkuzaatiiviidha jettanii sammuu keessan of hin dhiphisinaa. Maaliif mata duree biraadhaan isiniif dhiyeessaa keezii qofaatti kamtu noominaatiiviidha kamtu akkuzaatiiviidha kan jedhu. Asirratti kaayinii
haala adda addaadhaan akka nuun fayyadamnu qofa isinitti agarsiisuu barbaadeetanii jechuudha. Kanaaf feemininii ta'uusaaf noominaatiivii ta'uusaa erga adda baasneeti bakka gabatee kana dhufnee feemininii fi noominaatiivii jala deemnaa jechuudha. Noominaatiif feeminiin kaayine kunoo ii qaba. Kanaafuu as dhufnee das ist keine Katze jechuudha. Akka kanatti ilaaltanii bakka duwwaa kana itti guutuun isinitti cima jedhee yaadu. Kanaaf mata dureen irraa isiniif qabadhee dhufe kanadha. Ilaalaa irra deebi'aatii yeroo ofii kennaatii ilaalaa of hin dhiphisinaa. Irra deddeebitanii akkuma ilaalaa deemtaniin isiniif salphachaa deema. Anis hanga danda'eedhaan ariifadhee mata duree adda addaa mata duree baay'inaan isiniif dhiyeessuun yaala. Isinis sabiskiraayibii godhaa, koomentii barreessaa, yaada qabdanis naa dhiyeessaa, na jajjabeessaa. Haga mata duree biraadhaan walitti deebinutti nagaan tura.